Hundumti keessanii baga nagaan dhuftanii amma mata dureen asirratti barreesse irratti karaa gabaabaa isin ibsu barbaada. Innis postiin guyyaa irratti namoonni baay'een yaada keessan kaastanii jirtu. Innis yeroo tokko tokko dogoggora dhiironni hojjetan irratti yaada kaa'uu barbaada jechuudha. Kanan barreeffamaan isiniif dhiyeesse irratti bal'inaan yaada koo isin ibsuun barbaada jechuudha. Innis keessumaatii yeroo ammaa kana hariiroo keessatti fakkeenyaa fi yeroo shamarran garmalee dhiira jaallatan akkasuma dhiironni immoo yeroo isaan boonan deemi jennee kaanee erga isaan deemaniiti maaliif deebinee duukaa boonya yookiis maaliif gaabbinaa, maaliif itti garmalee iyyaafannaa isa jedhuma irratti yaada kaasuu waanan barbaaduu fi hiriyoota keessanii fi sheer godhaa. Gaaffii qabdan illee asuma komentii jalatti barreessuun ni danda'ama. Gaaffii keessan illee isiniin deebisa. Bal'inaan garuu asirratti ibsa kennuun barbaada. Isa dura garuu hiriyoota keessan hundumaadhaaf sheer godhaa. Nama kamiifillee sheer godhaa laayivii kana. Sababni isaa nama tokko lama hin gargaara waan ta'eef jechuudha. Bal'inaan rakkoon kun hawaasa keenya keessatti mul'achaa jira. Isaa booda namoonni baay'een murtoo of ajjeesuu, of balleessuu, ofirratti fudhachuu barbaada waan jiraniif wanti kun tarii nama tokko lama hambisuu danda'a. Laayiviin kun nama tokko lama fayyaduu danda'a waan ta'eef hiriyoota keessaniif bakka isaan jiranitti sheer godhaafi jechuudha. Dogoggora keenya hubannaa jechuudha. Warri dhiironnis dogoggora keenya hubannaa, warri shamarranis dogoggora keenya hubannaa asirratti waan ta'eef yaada kana gadi fageenyaan isinii ibsuu koo duraa isin akkasiin namootaaf sheer gootanii namoota gara kanatti afeertanii barbaadaa jechuudha. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa. As jalatti meeshin godhaa. Gaaffii qabdan illee as jalatti naa barreessuu ni dandeessu jechuudha. Maayinni rakkoon isa jedhamuun isinii kaasuu barbaada. Yeroo baay'ee hariirootti kan seennu ijoollonni keenya baay'een isaanii beekanii osoo hin taane, hubatanii osoo hin taane sirriitti irratti xiinxalanii nama ga'aa ta'anii miti namoonni baay'een gara hariiroo rileeshnshiippii keessa kan seenan. Akkasumatti seenu arganii dhumaa in jaallatu, itti harkifamuu. Sababuma kanaaf gaaffii jaalalaa dhiyeessuu fi gaaffii jaalalaa sana hin fudhatuu fi isaa booda hariiroon akkamitti akka adeemsifamu, amalli shamarranii maal akka ta'e, amalli dhiirotaa maal akka ta'e utuu hin beekin hariiroo baay'ee ho'aa keessa seenuu jechuudha. Hariiroo baay'ee ho'aa keessa erga seenanii booda immoo qabaasaa wallaalu. Kanaafi warqeen of harkaa qaban sibiila waan jedhamuuf yeroo inni tokko garmalee jaallatu, yeroo isheen tokko garmalee jaallattu inni itti boonu, isheen itti boonuun kun darbee ni mul'ata jechuudha. Inni kun rakkoo hawaasa keenya keessa jiru isa guddaa ta'ee jira jechuudha. Gorsi koo kun, yaadni koo kun irra guddeessaa dhiirotaafidha. Warra dhiirotaaf barbaachisaa jechuudha. Sababni isaa lapheen dhiirotaa fi lapheen shamarranii tokko miti yoo teessanii ilaaltanii jechuudha. Warri dhiirotaa gara laafina qabu. Gara laafina ni qabu. Hariiroo tokko yeroo tokko qoosaadhaaf waa tokko ni dubbatu. Garuu qoosaadhaaf waa tokko dubbatanii deemi jedhanii sokki jedhanii isaa booda immoo ta'anii xiinxaluudhaan ta'anii gaabbuudhaanii warri dhiirotaa fedhii agarsiisu jechuudha. Fedhii agarsiisu deebi'anii barbaaduutti ka'u deebi'anii nama kaleessa badi jedhan, nama kaleessa deemi jedhanii deebi'anii yeroo isaan barbaadan bal'inaan argamaa jechuudha. Kanaaf warri shamarranii immoo akka dhiirotaa osoo hin taane ni obsu, ni eegu, hin gaafatu, akka inni waan qabatamaa tokko godhu hin gaafatu. Kun maayinni yoo sirriitti dhugaatti nama sanaa bultiidhaaf yookiis gaa'ilaaf barbaadan ta'ee namni suni akka inni wajjin waan qabatamaa tokko hojjetu gaafatu jechuudha. Akka inni isaanii wajjin waan qabatamaa tokko godhu gaafatu. Yeroo sanatti hariiroo jaalalaa keessatti rakkoon guddaan jiru maalidha yoo jettan namni jaallatame tokko of jajuudha. Yoo isa dhiiraa baay'ee jaallatama ta'e inni dhiiraa of jaja. Yoo ishee dubaraa baay'ee jaallatama ta'e
isheenillee of jajji jechuudha. Inni kun immoo deemee yeroo baay'ee rakkoo guddaa fidaa jechuudha. Sababni isaa hariiroo keessatti qaba. Hariiroo gaafa wallaallu gaafa jaallatamnu of jajuu hin qabnu turre. Gaafa jaallatamnu hundaa'uun sodaachuu qabna turre. Keessumaa wanti guddaan sodaatamuu qabu hariiroo keessatti gaafa jaallatamnudha. Gaafa jaallannu iyyuu miti. Rakkoo hin qabu gaafa jaallannu nutu jaallate waan ta'eef. Garuu inni rakkoo guddaa qabu gaabbii guddaa rakkina guddaa nutti fidu gaafa garmalee jaallatamnudha jechuudha. Baay'inaan gaafa jaallatamnu gaafa nu barbaadanii gaafa si malee nuun jedhanii baay'ee of eeggachuu qabna. Asirrattidha jechuudha yeroo baay'ee kan namoonni nyaataman hariiroo keessatti kan nuyi nyaatamnu gaafa jaallannurrayyuu gaafa jaallatamnudha. Sababni isaa namni jaallate sun fokosii kennaa, xiyyeeffannaa kenna. Namni jaallatame garuu fokosii hin kennu, xiyyeeffannaa hin kennu. Xiyyeeffannaa hin kennu yeroo baay'ee namni jaallatamu of jajuutu itti dhaga'ama, boonuutu itti dhaga'ama jechuudha. Inni kun immoo booda deemee akkati baay'ee gaabbitu gaabbuu keessa darbiteeyyuu baay'ee akkati saayikolojiidhaanis miidhamtu nama sana malee akkati hin jiraanne waa'ee nama sanaa duwwaa akkati yaaddu si godhaa jechuudha. Sababni isaa maaliif jaallatamtee waan dhabdeef jechuudha. Jaallattee waan dhabdeef miti. Jaallatanii dhabuurraa jaallatamanii dhabuutu irra miidhaa guddaa qaba. Namoonni garuu isa kana sirriitti yaadan. Jaallatanii dhabuu waan nama miidhu fakkaata. No, jaallatanii dhabuuni baay'ee nama miidhu. Inni baay'ee nama miidhuu fi inni baay'ee gatii nama kaffalchiisu jaallatamanii dhabuudha jechuudha. Jaallatamtee gaafa dhabde sitti qorraa. Akka kaleessaa nama si bilbilu dhabdaa. Akka kaleessaa nama si gaafatu dhabdaa. Akka kaleessaa nama si iyyaafatu dhabdaa. Akka kaleessaa nama eessa jirta siin jedhu dhabdaa. Bilbila nama sanaa gurra keerraa dhabdaa. Haasaa nama sanaa dhabdaa. Gaafa sana qofummaa sitti dhaga'ama. Gaafa sana gaabbii guddaatu sitti dhaga'ama jechuudha. Gaafa kam? Gaafa jaallatamtee dhabde jechuudha. Baay'ee sitti qorraa gaabbii guddaa, qofummaa guddaan gaafa sana sitti dhaga'ama jechuudha. Kanaafi kan nuyi sodaachuu qabnuu fi eeggannaa gochuu qabnu gaafa jaallannu osoo hin taane gaafa jaallatamneedha jechuudha. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Waan nama dubbachaa jiru tarii namoonni baay'een keessaan natti babarreessaa turtanii asumaan isinii deebisa jedheen gaaffii keessan tokkoon isinii deebisuu waan hin dandeenyeef walitti qabeen asumaan gaaffii keessan hedduusaa isinii deebisuu barbaadeen laayivii kanan banee jechuudha. Daqiiqaa muraasa isinii wajjinan tura. Daqiiqaa 15 tokko isin duukaan tura. Amma sanatti deebi'ee walitti qabeen isin deebisa. Hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Laayivii kanallee sheer godhaa. Amma asirratti yeroo baay'ee rakkoo guddaa, rakkina guddaa kan uumaa jiru gaafa jaallatamtu of wallaaluudha. Gaafa barbaadamtu, gaafa sitti bilbilamu, gaafa meesejiin sitti barreeffamu, gaafa si malee jedhamu, gaafa hin bareedda jedhamtu, gaafa ati nama cimaadha, ati nama jabaadha jedhamtu gaafa sana of wallaaluu, of dagachuu, sirriitti gadi fageenyaan of sakatta'uu dadhabuuni gaabbiiti yoomillee keessaa hin baane jireenya kee keessatti fidaa jechuudha. Kanaafi yeroo baay'ee nama tokko gaafa inni nu kadhatu, gaafa inni nu malee jedhu, si malee jedhu, callisnee maal goona rakkinni keenya carelessly ilaalla. Namni kun lafa dhaquu hin qabu, nu biraa hin adeemu, iddoo lixu hin qabu, bakka galu hin qabu jechuudhaan nama sana irratti qalladuudhaan nama sana gadhiisnaa jechuudha. Erga nama sana gadhiisne, erga namni sun abdii nurraa kutatee, erga namni sun waa'ee keenya garaa kutatee booda, erga namni sun waa'ee keenya yookiis jaalalli keenya shaakarraa deeme, babbadaa deeme booda, erga namni sun deeme booda waa'een nama sanaa nuu galaa jechuudha. Gaafa namni sun nurraa fagaatu waa'een nama sanaa nutti to'a. Gaafa namni sun nurraa fagaatu waa'ee nama sana yaaduun nutti dhaga'amu. Inni kun immoo deemee maal nu godha jechuudha. Akka nuyi garmalee gaabbinu, gaabbii keessaa ba'uun hin danda'amnetti akka nuyi seenu nu godha jechuudha. Utuu gaabbiin guddaan kun nutti hin dhufin, dursinee yeroo namni sun harka keenya keessa jiru, nama sana irratti xiyyeeffannaa yoo kennine, yeroo namni sun sirka jiru, yeroo namni sun si bira jiru, xiyyeeffannaa guddaa itti kennuu qabna.
warqeen of harkaa qaban sibiila akka jedhamu namni harka kee keessa jiru sun harka kee keessaa yoo ba'e itti deebi'uu hin dandeessu. Carraan ati itti deebi'uuf qabdu baay'ee dhiphaadha. Keessumaa namoonni hariiroo keessatti wal miidhanii wal biraa deebi'an wal biraa deeman waggaa tokko wal lolanii walitti deebi'anis ta'e ji'a 5 wal lolanii ji'a 2 ji'a 1 wal lolanii walitti deebi'an yoo walitti deebi'an illee carraa bal'aa isaan qaban carraa walii wajjin turuu osoo hin taane ammallee carraa deebi'anii wal dhabuu qabu jechuudha. Carraa isaan ammallee deebi'anii qaban carraa wal dhabuu carraa wal miidhuudha jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee sirkaa deemtee booda ofitti deebisuuf jaarsummaa erguurraa ergaa qilleensi gidduu galee erga waan baay'ee haasa'ame erga waan baay'ee dubbatame erga iccitiin lamaan keessanii ala gabaa keessa ba'e booda yoo walitti deebitan illee carraa isin waliin turuuf qabdan carraa isin walii hojii yeroo dheeraa fudhachuudhaaf qabdan baay'ee dhiphaataa jechuudha. Carraa isin qabdanii ammas deebitanii wal dhabu ammas deebitanii gargar ba'uudha carraa kana qabdu jechuudha. Carraan kun osoo hin dhufin dura carraan akkasii utuu hin ta'in dura yeroo jalqaba walii wajjin jiru wal kunuunsuun baay'ee gaariidha. Wal dhabne nu biraa deemte ofitti hin deebisa jettee yaaluunii miidhaa guddaa ofitti fiduudha. Miidhaa guddaa nama sanatti illee fiduudha. Kanaaf yeroo baay'ee rakkoon guddaan isa kanaadha jechuudha. Isa kanarraa of eeggachuu qabna. Erga namni tokko deemi jennee vaaliyuu nama sanaa gatii namaa sanaa wallaalle namni sun deebinee bo'uun deebinee jaarsummaa gaafachuun deebinee bilbiluun deebinee barreessuun waa tokko waan jijjiiru tokko illee hin qabu. Isa kana beekuutu sinirra jiraata. Innaa nama tokko immoo fakkeenyaaf yoo hin jaallanne ta'e nama sana yoo hin feene ta'e nama sanaa yoo hin jaallanne ta'e jalqabumaa nama hin jaallanne tokko nama ofii kee hin barbaanne tokko nama bultiif yookiis gaa'ilaaf hin barbaanne tokkoffaa yeroo isaa jalaa gubuun dogoggora guddaadha. Yeroo isaa jalaa gubuun dogoggora guddaadha. Siifis faayidaa hin qabu. Nama sanaafis faayidaa hin qabu. Wal jaallattanii dhuguma gara gaa'ilaa gara bultiitti deemuu barbaaddu yoo taatan gara gaa'ilaa yookiis gara bultiitti deemuu barbaaddu yoo taatan gara sanatti deemuu barbaaddu yoo taatan wal jaallachuu qabdu lamaan keessan sirriitti wal jaallachuu qabdu. Sirriitti wal hin jaallanne taanaan yeroo walii keessanii gubuu ta'a jechuudha. Yeroo walii keessanii gubuun immoo hiika hin qabu. Kanaaf daftee walirraa wal geggeessuun gaariidha. Garuu nama sana hin jaallatta ta'e nama sana hin barbaadda ta'e boru wajjin turuu barbaadda taanaan boru wajjin bultii dhaabbachuu barbaadda taanaan garuu nama sana akka salphaatti yoo gadi hin dhiistu ta'e nama sana akka salphaatti yoo ittiin qoostu ta'e ittiin qalladdu ta'e baay'ee gaariidha. Baay'ee filatamaadha jechuu barbaadeen. Inni guddaa filatamaan isa kanaadha. Nama hin barbaanne keessa kee hin jirre tokko callistee tokko yeroo kee duukaa gubuuni hariiroo keessatti wanti gubatu inni guddaa qabeenya miti yeroo keessaniidha. Yeroo keessan deebisuu hin dandeessan. Yeroo teessanii bilbila haasoftan guyyaatti bilbila marsaa meeqa haasoftu yeroo hagamiif haasoftu inni kun kisaaraa guddaadha waan ta'eef yeroo baay'ee hariiroo keessatti kisaaraan yeroo in ilaalamu. Namni maallaqa isaa isa nyaatame yookiis maallaqa isaa isa dhabee ilaala malee yeroo isaa isa nyaatame yeroo isaa isa dhabee in ilaalu jechuudha. Gabaabaatti maal jechuu barbaadeeni nama of harkaa qabdu tokko nama yeroo ammaa wajjin haasa'aa jirtu tokko dhuguma nama sanaa nama jaallattuudha yoo ta'e nama bultiidhaaf bor barbaaddu yoo ta'e namni sun yoo si jaallachaa jira ta'e yoo isatu si bilbila ta'e yoo isatu si barreessa ta'e nama sanaaf eeggannaa godhi. Namni sun hin miidhamu si isa jaallatamee jirutu miidhama. Sababni isaa namni sun gaafa si dhiisee sokku sitti qorraa situ gaabbiidhaan gubataa. Namni suni onnee isaa qulqulluu si jaallate bakka sii kenne iddoo sii kenne yeroo sii kenne carraa sii kenne
maaloo siin jedhee adaraa siin jedhee kanaaf gaafa garaa kutatu waan isa afate hin jiru. Inni si jaallate sun hin gaabbu. Kan gaabbu eenyuudha? Siisa jaallatame siishee jaallatamteedha jechuudha bor kan gaabbitu. Kanaafi postii guyyaa irraa wal qabsiisee yeroo gabaabaadhaa fi gaaffiiwwan hedduu waan natti kaaftaniif laayivii gabaabaa kanaa fi deebii bal'aa isiniif kennuuf jedheeni yeroo biraas akkuma kana nan dhufaa gaaffii keessaniif isiniifan deebisa. Kanaaf gabaabaatti kanarraan isinii xumuruu barbaadu namni tokko harka keessan irra jira taanaan namni tokko isinii wajjin jira taanaan amma isin bira jira taanaan nama sana maal godhaadha? Nama sanaa kunuunsaa, nama sanaaf bakka kennaa, nama sana erga inni deeme erga inni isin dhiisee sokkee booda duukaa iyyuurra, duukaa wacuurra, duukaa bo'uurra, namiidhe jechuurra amma utuu inni jiru sirriitti harka keessan keessatti kunuunfadhaa, harka keessan keessatti eeggadhaa. Utuu isin kunuunsitanii, utuu isin eegdanii, utuu isin bakka kennitanii fi namni sun fincilee lakki hin barbaadu jedhee yoo sokke dhimma keessan osoo hin taane dhimma nama sanaati. Sammuun keessan isiniin isin ceepha'u. Garuu nama sana sammuun isaa isa ceephaa miira gaabbitutti dhaga'ama. Sababni isaa utuu isin kunuunsitanii, utuu isin bakka itti laattanii isin dhiisee deeme waan ta'eef namni sun ni gaabba. Namni sunii ni gaabba. Isin garuu hin gaabbitan. Kanaaf borillee gaabbii jalaa ba'uudhaa fi arra sirriitti kabajuun, arra sirriitti kunuunsuun, hariiroo keenya kunuunsuun, jaalala waliif qabnu kunuunsuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Akka nama tokkotti waan isin gorsu kanaadha. Waan ofirraa qabdan, nama ofirraa qabdan kunuunsaa. Nama immoo jireenya keessaniif hin barbaanne, karoora gara fuulduraaf hin barbaanne immoo yeroo isaa yeroo ishee jalaa hin gubinaa. Yeroo ishee hin gubinaa, yeroo isaas hin gubinaa. Boriif hin barbaaddan taanaan, wajjin jiraachuuf karoora hin qabdu taanaan yeroo kee daqiiqaa 5 maaliif duukaa gubda? Yeroo itti duukaa bilbilaa haasoftu sun ikkoo baay'ee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee barbaadamuudha. Kanaaf yeroo kee bilbilaan duukaa hin gubinii, kallattii adda addaan hin gubiniin isiniin jedha. Gorsan isiniif kennu barbaade isuma gabaabaa kanaadha. Thank you ulfaadha. Yeroo biraa dhufee yaada kan biraa isiniifan dabala. Galatooma.